nama qajeelaa fi jireenya gammachuun guute jiraatu ta'uu yoo feete kanatti gochuu qabdu jedha Waaqayyo. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine, karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne, warra ga'isanii wajjinis tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyootti hin tola. Innoo halkanii fi guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo in yaada. Inni akka mukkasa bishaan yaa'aa qarqara dhaabamee yeroo isaatti ija kennu baallisaas gogeen harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin qiqqaataaf. Warri jalloonni garuu akka kana miti. Isaan akka abaqii qilleensi fuudhee adeemuuti. Egaa warri jalloonni firdii duratti hin jabaatan. Cubbamoonnis walga'ii qajeelotaa keessan dhaabatan. Waaqayyo karaa qajeelotaa duukaa bu'een beeka. Karaan jallootaa garuu gara baddiisaatti hin geessa. Maaliree jalinarraa fagaannee qajeelummaa Waaqayyoo keessa akka jiraanuuf Gooftaan nu haa gargaaru. Eebbifamaa.